Bismillahirrahmanirrahim. Egaa har'a maatisii gabaabaa wahii waliin ilaalla. Kan namoonni hedduun irratti dogongoranidha gaafiin kun. Hammattuu keessatti 4 eda'uu 3 hammattuu ni cufna. 2 hir'isuu 10 hiruu 2 meeqa ta'a jedha. Gaafii kan hojjechuudhaaf tartiiba adeemu qabnu jira. Seera herreegaa keessatti hunda dursinee kan hammattuu keessaa dalaynaa. Kan hammattuu keessaa dalaynaa itti aansuudhaan hiruudha. Itti aansinee baay'isuudha yoo ka jiraatu ta'e. Itti aansuudhaan eda'uu dhumarratti ammoo hir'isuu ta'a. Innis qubee gabaabaa yookiin immoo gabaajee boodmaas jedhamuun argachuu ni dandeenya. B biraakeet jechuudha. Hammattuu yookiin cuftuu sii jennuun on off dha rakkoon qabu. O ka jedhu of division hiruu multiplication baay'isuu n addidha addition s subtraction yookiin hir'isuu jechuudha. Isa kanaan tartiiban deebisna jechuudha. Duraan dursinee kan hammattuu keessaa dalaynaa. Kan hammattuu jechuun isii tana 4 eda'uu 3 7 ta'a. As biratti baay'isuu jira beekamaadha. 2 hir'isuu 10 hiruu 2 qixa ta'a meeqa ta'a jenna. Kan itti aanu egaa hammattuu dalaynee kan itti aanu hiruudha. 10 hiruu 2 dalaynaa. As biratti ta'uu asuma ifama. 10 hiruu 2 5 qixa ta'a iddoo duwwaadha. Kan itti aanu division multiplicationidha yookiin baay'isuu isa jennuun kana 7 baay'isuu 2 14 hir'isuu 5 qixa ta'a iddoo duwwaadha. 14 hir'isuu 5 14 hir'isuu 5 qixa ta'a 9 deebiin keenya isa kana jechuudha.